Filipiinsitiin odoo waan hin beheef galmaan hin gahatin madaamtittiin xiyyanaa shamarran Itoophiyaadhaa arrabsu viidiyoo gartee na ariitee jechaa jirti. Kanaaf shamarran keenya madaamtittiin nama nu arrabse hunda akkanatti ariiteettanii odoo intala tanaa ni beektu ni yaadattu viidiyoon isa jalqaba irratti isiniif galche jechuudha. Filipiiniin tuni maal jettee sarraatenya Itoophiyaa yookaan kaddaama Itoophiyaa kan mana tokko wajjin hojjetan maal jettee sarraatenyaan Itoophiyaa hin dhiqatu gizee kutaa ishee galtee bilbiluma laaltii achumarraa raftii ganama immoo kaatee hojii deemti ilkaan hin rigattu fuula hin dhiqattu yeroo hundumaa baay'ee hin xiroofti najoofti daka gubbaa jettee kan dubbattisan jechuudha. Waa'ee viidiyoo kanaa hin yaadattu jedhee yaada garuu walee jala wanni tokko wanni darbus hin jiru wanni ta'us hin jiru jechuudha. Haa ta'utii garuu shamarran keenya ijoollee keenya keessattuu gizee nama wajjin hojjennu gizee sarraatenyoota Filipiinii haala kanaan hojjennu akkaataa isaan itti nutti fayyadamanitti akkaataa isaan nurratti faayidaa argatan gochuu osoo hin taane akka isaan nurratti faayidaa hin arganne gochuu dirqama nullee bilxoomuu qabna jechuudha. Egaa sarraatenyaan tuni yookaan Filipiinittiin tuni maal goote jechuudha mucayyoo san arrabsitee ittiin fiimesii ta'uuf ittiin fiimesii taateerti. Viidiyoon ishiin hojjette arabdoota hedduu bira ga'ee jira. Viidiyoo kana nuti amma arginu malee garuu erga viidiyoo kana argi viidiyoota Filipiinii tana jala seenee yeroo ilaalutti waan baay'ee nama gaddisiisudha. Maal gooti Filipiinittiin tuni luka faanaa sukkumi jechaan jechuudha sarraatenyaa teenya Itoophiyaa luka faanaa sukkumi jechaa luka sukkumsisaatu viidiyoo ishii waraabdee gadi dhiisti. Akkuma nama gaarii fakkaattee dhattee itti kokkolfaat akkana naa godhi jechaati viidiyoo ishee waraabdi. Nyaata ishiin hojjettu jala deemtee isaa madaamitiin viidiyoo waraabdi jechuudha. Gizee tokko tokko maaliif nuti jechuudha gizee namni nu jala deemee viidiyoo nu waraabu gizee nu fakkaatee yeroo dubbatu namni kun baqqaa nu jaalatee jira jennee kolfina jechuudha. Nutillee bilxoomuu qabna. Ijoolleen carraa kana argatan bilxoomuu qabdi. Yeroo ammaa kana bilxoomaa dhugaan sinin jira. Miidiyaan kamiyyuu taanaan sin fayyada malee sin miidhu. Yoo bilxoomtanii miidiyaa irratti hojjettan kuftanii jechuudha. Miidiyaa irratti hojjettan taanaan kuftan. Osoo har'a biyya Arabaa gizee jirtan miidiyaa wayii guddifattanii yoo galtan asii galtanii todoo rakkoo sin mudate namaan sagalee naataa osoo hin taane ofuma keeti miidiyaa keeti irratti baatee sagalee ofii ta'uu dandeecha isa tokkodha. Gama tiiktookiitii yoo nan sin fide jechuudha. Tiiktookiin faayidaa tokko hin qabu. Bu'aa tokko siin qabu yoo namni giiftii sii kenneen alatti wanti inni ofiisaatii viidiyoo hojjettu irratti si fayyadu hin jiru jechuudha. Gara yuutuubitti yoo deebine garuu gatii dadhabbii keetii wanta dadhabdee viidiyoo hojjettee idiit goote irraa ni argatta jechuudha. Hojjette taanaan goobazii taate taanaan ni argatta waan dadhabbii keetii irraa hin dhabdu jechuudha. Ji'a 2 ji'a 3 yoo ta'e wanta itti dadhabde hin dhabdu jechuudha. Innaa kanan isiniin jechuu barbaadu zeegonni biraa yeroo akkanatti isinitti fayyadaman ishiinis kaddaamaa taate sababa keetiin yoo fiimesii taatu asii arrabsitee sirratti gocha hin taane hojjechaa ati miskiinummaa kee gizee tokko gadi of hin qabina baqa gadi of qabummaan hin hojjetu mana kamuutu taanaan kaddaamaan kamuu wal qixxeedha waan ta'eef gizee ishiin dhuftee kaameraa ishiitti irratti miidiyaa ishiitti irratti viidiyoo gadi si dhiistu maaliif jettee viidiyoo san haquu qabda malee zim jettee ilaaluun qabdu. Ishiin oo barbaadde afaan ishiitiin waan barbaadde jechaati turte amma garuu afaan Arabaatiin si arrabsuutti gadi baatee addunyaa muluutti si arrabsiistee baay'irgit ati isheen viidiyoo ishii ilaaltu kuni isheen ishee bira hojjettu kuni viidiyoo kana ni argita gaafa viidiyoo kana argitummoo baay'ee gaddita. Ishiitti fayyadamaa baatee viidiyoo kana gaafa isheen biyya galtuudha. Gaani viidiyoo kana waraabde hojjetattee erga fixattee gara biyyaa yeroo galtutti sababa kana jettee madaamoonni na jaalatu jettee viidiyoo kana hojjettee gara biyya ishii galtee biyya ishii gallaan immoo maal jettee sababa ni sarraatenyaan Itoophiyaa ajooftuuf sababa ishiin hin dhiqannee fi madaamintuu gara biyyaa nagalchite jetti garuu ishiin kontiraata ishii fixattee hojjetattee naga'ee jira baqqaan jettee biyya ishii galtee malee sababa sarraatenyaa Itoophiyaatti ni miti garuu itti fayyadamtee fiimesii taate duraan illee sababa ishiitiin ishii irratti viidiyoo hojjechaa baate fiimesii taate jirti jechuudha. Egaa hordoftoota keenya wanti nuti beekuu qabnu jechuudha sirriitti gadi buune namni tokko bilxoomee dhufee nu
nurratti fayyadamuu hin qabu. Nutillee bilxoomne miidiyaa banannee, yuutuubii banannee, tiiktookii banannee namoota nu bira jiran san irratti akkuma isaan nurratti fayyadamaa jiran san nus bilxoomne isaan irratti fayyadamne ishiin amma akkana godhi viidiyoon hojjedha jettee atis immoo taraagee akkana godhi kaa viidiyoon hojjedhaanis gadadhiifadhaa si bichaa miti jettee hojjetachuu qabda malee atumti akka hoolatitti gizee ishiin kaameraa sitti bantu hin jettee jala deemte kolfuu hin qabdu jechuudha. Isaan si'iin shaqqalachuu hin qaban, si'iin beekamtee argachuu hin qaban. Ofii keechaniif jechuudha dabarsitanii of kennitanii gaafa wanti badaan namarratti dhufe garuu hin gaabbitu viidiyoo sus hin gaabbisiisa jechuudha. Agam namatti dhagaamam namni tokko hin xiroofta hin ajoofta jechuun alatti wanti nama gaddisiisu hin jiru jechuudha. Jechi kuni hamilee nama cabsa, mooraalii nama cabsa, baay'ees nama aarsa jechuudha. Dhugaa rabbii siniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf shamarran keenya gola madaamii warroonni jirru hundi keenya warroonni madaamin intarneeta nuu kennite bilbila nuu kennite bilbila keenya erga fayyadamaa jiraanne intarneeta keenya erga fayyadamaa jiraanne immoo nuti carraa kanatti fayyadamne immoo guddachuu yaadu hojjechuu yaadu nutillee akka isaanii sanitti hojjetachuu malee zimjennee isaanuma jala hakkifne isaanuma jala kolfine akka barbaadan nu godhanii viidiyoo nu waraabbachuu hin qabani. Ajooftittiin ishiidha ijoollee teenyan ajooftu jechuun ishiin kan isaan qixxee ajaa'u jiru akka isaanitti rifeensa isaanii dheeraa saninis madaamidhaan ol fakkaanna jedhanii of dhiibuu danda'u. Dhugaa dubbachuuf garuu tasallee nu ga'uu hin danda'an nuti nama hunda ni caalla ofii keenya gadi of qabna malee sirriitti nama hundumaayyuu ni caalla jechuudha. Goobazoota ijoollee Itoophiyaa jechuun hojiittillee goobazoota arabdoon nuyyuu sirriitti nu filatu sirriitti nu jaalatu hojii keenya sirriitti ni beeku jechuudha. Inna isaan garuu akka isaaniitti gadi nu qabanii yookaan hin ajooftanuun jedhanii yookaan akkas nuun jedhanii nurratti fayyadamuuf adaraa keechan ijoollee keenya wanta akkanaa kana dabarsitanii ofiin kennina ofii keechaniifis hojjetadhaa. Miidiyaa kamiirratti hojjetadhaa? Miidiyaan nama fayyada. Tiiktookii amma fakkeenyaaf akkaawuntii isaa guddiftanii yoo jettan booda gurgurachuu hin dandeessu jechuudha. Akkaawuntiin fooloo isaa yoo guddate ni gurgurama jechuudha foolooni. Namni irratti hojii hojjechuu danda'u hojiidhaaf ni bitatu jechuudha. YouTube illee yoo guddifattanii yoo irratti hojjettan ni hojjettu yoo irratti hojjechuu baattan immoo gaafa rakkoo gaafa biyya galtanii rakkattan isaan nama hoolaa gabaa geechee gurguratutti in gurgurachuu ni dandeessu jechuudha. Agasitti garuu aga biyya arabaa jirtan kan fayyadamtanii gizee firii keechanii yeroo qabdanitti akkaawuntii kamuu bantanii akkaawuntii sanirratti gara tiiktookitiin fooloo guddifachuu. Feesbuukiin mataan isaa jechuudha. Fooloo feesbuukii guddate taanaan feesbuukiinis faayidaa guddaa qaba jechuudha. Akkaawuntiin isaa guddate taanaan isallee gurgurachuullee ni dandeessu jechuudha. Garuu namni keenya wayitti fayyadamuu hin beekani. Wanti tokko wanta faayidaa qabu ittiin fakkaatu garuu akkaawuntoota hundaan miidiyoota fayyadaman kan akka telegiraamii, instagiraamii, snaapchaatii, tiiktookii, yuutuubii, feesbuukii kunniin itti beektee hojjettee fooloo isaa guddifte yoo ta'e yoo itti beektee irratti hojjette faayidaa guddaa irraa argatta. Yoo beektee irratti hojjechuu wallaalte immoo sababa fooloo sun guddateef maallaqatti gurgurachuu ni dandeecha. Gaafa rakkoo keetii si dhaqqabuu ni danda'a jechuudha. Namoonni tokko hinna miidiyaatiif kan jiraadha kan jedhan jiru jechuudha. Yeroo amma uummanni miidiyaa irra akka jiru beeka. Dhaloonni miidiyaa irra jira. Akka namni duraan lafatti hojjetaami amma garuu dhaloonni miidiyaa irratti hojjechaara. Hojiin miidiyaa irra ta'ee jira jechuudha. Kanaaf warroonni haga ammaa hin dammaqne haga ammaa waan kana hin argine arguu qabdu. Yoon sinin jedhu hojii madaamii dhiisaatii miidiyaa hojjedha jechuudha. Warroonni amma haarawaa dhuftan xiqqooshii hojiidhaan wal bartanii madaamiidhaan wal bartanii hojii barattanii afaan barattanii gaafa waggaa 2 darbitanii sadaffaa eegaltan kan boruu sinii ta'u kan jireenya boruutti sinii ta'u akkaawuntii banattanii jalaan guddifachaa gizee boqonnaa keechanii viidiyoo keechan hojjetachaa irratti gadi dhiifachaa garee garagaraa seenaa guddifachuudha malee sim jettanii namni tokko hojii yoo hojjettanii isaa sin irratti fayyadamanii viidiyoo si waraabanii haala kanaan gadi sin dhiisanii si salphisanii kun immoo ta'uu hin qabu sinin jedha ishee. Kanaaf bilxoomaa jechuudha. Namni tokko hojiin hojjettu haa jennu Filipiinis haa ta'u zeegaa biraas haa ta'u Hindiis haa ta'u Induneesiyaas haa ta'u jechuudha. Viidiyoo hojjenna yoo sinin jette kan ishii san irratti hojjettanii kaatan anillee gadadhiifadha viidiyoo hojjenna jedhaanii malee gizuma hunda akkaawuntii isaanii san irratti
isaan wajjin viidiyoo hojjechaa hin oolina yookaan kanuma isaan wajjin hojjetan isuma san immoo deebi'aa gara akkaawuntii keessaniitti illee gadhiifadha. Garuu viidiyoo bifa tokko odoon ta'an erga hojjechuun oolle viidiyoo bifa garaagaraa hojjettanii gadhiifta faayidaa guddaa qabdi jechuudha malee kaleecha itti fayyadamaa baatee akka barbaadde gootee nyaata ishee jala deemtee viidiyoo hojjechaa baatee har'a kontiraata ishee fixattee gara biyyaa galuu kaanan jechan hin taane itti darbattee galte jechuudha. Gammee ilaala nama ormaa kana nama gandaa kan akkana nama godha jechuudha namni ormaa ishee. Kanaafuu nama waggaa meeqa guyyaa tokko nama tokko wajjin mana tokko keessa oolanii wajjin nyaatanii wajjin dhuganii yoo wal bira deeman garaa wal nyaachuu tokkotu jira. Kanaaf adaraa keessanii hordoftoota kiyyaa isiniin jechuun asumarraan affeerraa kooti viidiyoon irraa qabadhee dhufe kana fakkaata. Yoo isinitti tole laayik sheer gochuudhaan gara obboleewwan keessan biraa dabarsaa. Viidiyoon kun obboleewwan keessan biraa gargaaruu danda'a waan ta'eef isiniin jechuun affeerraa kooti. Kanaafuu gola madaamii keessa yeroo hojjennu viidiyoo namaa zim jennee daawwachuu namni viidiyoo nu waraabu zim jennee kolfuu osoo hin taane akkaawuntii mataa keenyas bannee guddifachuu qabna malee akka saraatinyaa Filiippiinii kana nutti fayyadamanii siriidhaa erga quufaniin boodatti nu arrabsanii akka nu biraa deeman gochuu hin qabnu jechuudha. Tasallee bilxoomuu qabna nutu eenyu gadiidha jennee sirritti of ilaaluu qabna jechuudha. Dhugaa isinitti hima sirritti bilxoomuu qabna jechuudha. Egaa kana fakkaataa hordoftoota kiyya viidiyoon irra qabadhee dhufe turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa. Mana kana laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isinii jechuun asumarraan affeerraa keenya. Egaa hordoftoota kiyya adaraa nu jajjabeessaa isinii jenna. Viidiyoo kana laayik sheer godhaa isinii jechuu jaalannaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay baay.